Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin nuuf qaqqabu. Tolee kun barnoota teknooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsiin irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti warroonni gaafii garagaraa viidiyoo YouTube irraa akkamitti buufannaa jettaniif gaafii deebisaa quubsaa ta'uu isiniif ta'u jechuudha. Qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha akkuma beekamu appilikeeshinoota garagaraa fayyadamne viidiyoo YouTube irraa buufachuu ni dandeenya. Akkasumas karaa Googilaatiinis buufachuu ni dandeenya jechuudha. Tolee karaa kanneen keessaa karaan isinitti agarsiisuun karaa Googilaati. Warroonni ammoo beektan ni beektan jedhama. Kanneen hin beekneef ammoo barumsa ta'a jedhee kan qabadhee dhufedha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Karaa Googilaatiin yoo buufanne baay'ee viidiyoo keenya kwaalitii olaanaadhaan buufachuu dandeenya jechuudha. Karaa appilikeeshinootaatiin aappii garagaraa yoo fayyadamne viidiyoo jechuudha kwaalitii isaa filachuudhaaf baay'ee nu rakkisa. Kanaaf jechuudha viidiyoo barbaanne karaa Googilaatiin yoo deemne viidiyoo sa'a tokkoof dheeratu sanaa olis dheeratu buufachuu dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti osoo isin dabarsin duratti warroonni gama Afrikaa Samsiing haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsiing akka subscribe gootan isin gaafadha jechuudha. Akkasumas mallattoo bilbilaa fuulduraan baatoonatti al tokkoof tuquudhaan isarraa olii ol kan jedhu kanatti guutuun viidiyoon nuti asirraa gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasiftu jechuudha. Warroonni jechuudha piroofaayiliin kun kallattii isin dhufi maqaa kana barreessu jechuudha. Akkuma isin agartan Afrikaa Samsiing jettanii maqaa kana barreessuudha qabdu jechuudha. Sana booda haala subscribe godhee isin agarsiisan subscribe gootu. Akkasumas jechuudha warroonni diskiripshiniin eessatanii na gaafataniif al tokkoof viidiyoo liinkii jala barbaaddan san irratti al tokkoof kilikni gootu. Sana booda viidiyichi keessan haala kanatti yogguu gara keessaatiin nu gaafachuu hin irraanfatinaa. Viidiyichi keessan haala kanatti yogguu inni isiniif baname jechuudha. Iddoo xiyyaa yookaan immoo barreeffamu kanarra haala kanatti gad tuqtu jechuudha. Sana booda jechuudha liinkii barbaaddan jala kana argattu jechuudha. Fakkeenyaa fi teelegiraama jechuudha. Asirraa ni argattu teelegiraama keenya jechuudha. Asirraa ni argattu feesbuukaa ni argattu aappii buufachuudhaaf ajajamtanis jala kana argattu jechuudha. Kanaaf haala kanatti appilikeeshinoota garagaraa jala kana ilaaltanii buufachuu dandeettan jechuudha. Akkasumas jechuudha warroonni teelegiraama keenya jooyin hin godhin jechuudha akka jooyin gootanii aappii maallaqaan bitamuu fi akkasumas jechuudha appilikeeshinoota firii ta'an aappii baay'ee isin fayyadu achirraa buufatan isin beeksisa jechuudha. Akkasumas viidiyoolee garagaraas achirraa ni argattu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha teelegiraama kana fakkeenyaaf jooyin godhuudhaaf al tokkoof teelegiraama kanatti liinkii kanarratti liinkii teelegiraama kanarratti al tokkoof ni tuqtu. Sana booda kallattiimaan haala kanaan teelegiraama keenya irra isin galchaa jechuudha. Garjallaa kanarratti isinii fida iddoo kanarratti tuquudhaan iddoo garjallaa kanarratti yogguu isinii baase jooyin gootu jechuudha. Amma naaf hin baasu teelegiraamni kun waan teelegiraama kootiin seeneef jechuudha. Teelegiraama biraatiin osoo seene jooyin godhee na ajajaa jechuudha. Kanaaf haala kanatti jooyin gootu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti yogguu dabarru ammoo jechuudha. Maal gootu Google Chrome keessan ni banattu jechuudha. Google Chrome keessan haala kanatti al tokkoof ni banattu. Egaa Google Chrome keessan haala kanatti yogguu inni isiniif baname jechuudha. Warroonni YouTubein keessan asirratti isiniif hin dhufin asirratti youtube.com jettanii barreessitu jechuudha. Sana booda jechuudha maal gootu al tokkoof YouTube filatanii YouTube irratti kilikni gootu. Sana booda YouTubein keessan haala kanatti isiniif banama jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo buufachuu barbaaddan san al tokkoof irratti kilikni gootu. Ammoo sarchi gootanii yoo buufachuu barbaaddanis viidiyoo barbaaddan tole erga viidiyoo haala kanatti buufattanii booda maal gootu as barreeffama gubbaa kana jechuudha. Isa kanarratti al tokkoof kilikni gootu. Sana booda isa kanarratti eega al tokkoof kilik gootanii booda maal gootu iddoo qalamaa jechuudha. Bakka kanarratti jechuudha iddoo qalamaa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda akkanatti harkisuudhaan gama kanatti gama gara harka mirgaa irraa gara harka bitaa irraa gara harka mirgaa harkisuudhaan iddoo YouTube jettu fakkeenyaaf iddoo kanarraa tuqaa kana achi ni balleessitu jechuudha. Haala kanatti ni balleessitu jechuudha. Sana booda maal gootu qubee S lama barreessitu yookiin ammoo qubee S lama barreessitu. Sana booda goo jettanii jechuudha.
Egaa obsaan haa eegnu. Egaa sana booda haala kanatti fuula kana qabatee iddoo kanatti kunoo mallattoo daawunloodii iddoo kanarra isinii fida. Akkuma isin agartan jechuudha. Iddoo kanarratti mallattoo daawunloodii kanarratti al tokkoof kilikni gootu. Sana booda osoo daawunloodii kanarratti kilik godhee isinitti agarsiisan jechuudha. Isa kana kallattiidhaan akka iddoo kana isiniif banu yookaan immoo viidiyoo liinkii biraa liinkii viidiyoo koppii gootanii iddoo kana fidanii buufachuudhaaf maal gootu yoo barbaaddan iskiriina mobaayilaa keessan kanarratti iskiriina mobaayilaa keessan irratti kallattiidhaan akka yogguu iddoo kanarratti kilik gootan iddoo kana isin geessuudhaaf maal gootu wanta gabuufachuu dandeettu jechuudha. Yoo barbaaddan gabuufachuu qabdu jechuudha. Yoo isinitti tole gabuufachuu ni dandeessu ammoo asirraanis fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Erga gabuufattanii booda liinkii haala kanatti iddoo kanatti liinkii isiniif hin fidu. Liinkii iddoo kanarratti peesti gootu jechuudha. Kanaaf nu amma kallattiimaan waan gara googilaatiin dhufneef yookiin ammoo jechuudha viidiyoo filannee dhufneef jechuudha liinkii peesti gochuu nu barbaachisu. Kanaaf maal gootu daawunlood iddoo kanatti ni cuqaaftu jechuudha. Egaa hordoftootaan keenya jechuudha akkuma isin agartan gar jalaa kanarratti daawunlood ta'aa jira jechuudha. Haala kanatti viidiyoon isin barbaaddan jechuudha. Viidiyoon isin daawunlood godhachuu barbaaddan hammamuu yoo dheerate viidiyoon karaa kanaan karaa baay'ee kwaalitii olaanaa qabuun isiniif daawunlood ta'aa jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan viidiyoon kun haala kanaan daawunlood ta'aa jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha viidiyoo keenya kan har'aa keessatti jechuudha akkaataa viidiyoo daawunlood YouTube irraa godhatan isinitti agarsiisee ture. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti daawwannaan irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba. Egaa barnoonni keenya kan har'aas kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti viidiyoo keenyas laayik sheer